fi goyyomsaa Jeneraal Biraanuu Lixa Oromiyaatti. Murni ergaa bara 2018 warraaqsa Oromoo butee aangootti dhufee kaasee abdii uummatni jireenya fooyya'aa jiraachuu mirga nagaan bahee galuu fi heera jalatti walqixxummaan buluu eeggatus faallaa isaa si'ool lafarraa ta'ee jira. Saamichi, reebichi, gubaatiin, gudeeddii, hidhaa, humnaan leenjii waraanaatti guuramuu fi ajjeefamuun bilchiginnaa jalatti hiree Oromoo ta'ee jira. Akkam jirtu ooliin badhaadhaa dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya kabajamoo. Har'aata biyyoolessa Oromiyaarraa kadhaa fi goyyomsaa Biraanuu Lixa Oromiyaatti jedhu qabadhee kan isiniif dhiyaate ani Haqaafan Fayyiraati. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turan affeerraa keenya. Yeroo ammaa biyyi tokko wanti isheen ittiin addunyaa irratti jajamtu dimookiraasii, qabiinsa mirga namoomaa, jireenya fooyya'aa fi akka waliigalaatti seektara kam keessatti lammiileen ishee hojjetanii of jijjiiruuf carraa banuu fi deeggaruun akka ta'e ni beekama. Torbee kana miidiyaan Abiy Ahimad daawwannaa Singaappooritti Abiy taasisee yeroo gabaasan argina. Singaappoor akkuma Keeniyaa fa'aa biyya xumura jaarraa 20ffaa keessa jechuun 1960 booda biyya mataa isaanii ijaarratan ta'anis Singaappoor irraa biyyoota guddinaan saffisa galmeessanii fi lammiilee isheef jireenya fooyya'aa laachaa jirtudha. Singaappoor bittaa koloonii Ingilizii jala akkuma Eertiraan Itoophiyaa waliin walitti makamtee naannolee of danda'an ta'uun Maleeshiyaatti yoo makamtu sun guddina saba isheef akka hin taane hubachuun biyya ta'an. Egaan har'a biyya isaanii irra darbuun warra kanneen biroof fakkeenya ta'uu danda'aniiru. Har'a impaayirri Itoophiyaa seenaa yeroo dheeraa qabna jedhanii dubbatan lammiilee isaanii jijjiiruun hafee nyaataa fi dhugaatii, tajaajila fayyaa, barnootaa fi qonnaa kennuufiirra waraanaaf rasaasa, kilaashii fi moortera itti erguun miidhaa qaamaa, mancaatii qabeenyaa fi ajjeecha raawwachaa jiru. Murni akkasiin afaaniin dibbee lolaa labsaa, harkaan qarabaa qawwee harkisiisaa ajjeecha raawwachaa jiru. Kaabinootaa fi waraana isaa uummatatti bobbaasuun uummata ittiin goyyomsaa oola. Kamisa darbee waxabajjii 2024 Lixa Oromiyaa godina Qellam Wallaggaa magaalaa Dambidollootti argamuun jaarsolii biyyaa fi abbootii amantii afur aanaalee fi bulchiinsa magaalaa Dambidolloo irraa argaman waliin dhimma nageenyaa irratti Jeneraal Biraanuu Juulaa maree taasisaa ture. Akkuma somni goyyomsaan fakkeessi doorsisa waaqannaa fi abdiin jirre horuun hojii isaanii ta'een Biraanuun qondaala waraanaa ta'uu isaa dagatee akka qaama siyaasaa bilchiginnaatti dubbachaa ture. Yeroo darbee namumti kun nuti paartii miti uummata cufaaf mootummaa dhufu kamiinuu waliin hojjechuu dandeenya jechuun dubbachaa ture dhiisee garee fudhachuun miidiyaa alaatti uummata goyyomsuu eenyummaa isaa dhugaa bilchiginnaaf hojjechuu Abiyiif ergamuu fi fedhii aangoo irra turuu barbaaduu isaanii dubbachaa ture. Boojii amantii PLF duraanii ergamaan TPLF fi ajjeesaan bilchiginnaa ammaa Jeneraal Biraanuu Juulaa waltajjii magaalaa Dambidolloo kanaan abbootii amantii fi jaarsolii biyyaan mootummaa Oromoo kuffisuuf faannoo fi Eertiraan walii galanii hojjechaa jiru. Nuti ammoo walii galtee hin qabnu. Rakkoo keessoo keenya akkamiin furannaa fi waraana bilisummaa Oromoo akkamiin galchina kan jedhu irratti yaada qoodaa fi ture. Osoo deebii hirmaattotaatti hin darbin dura mootummaan Oromoo eenyu jecha goyyomsaa mootummaa Oromoo jedhu bulgunaan gorra turuuf hojjetu fudhatama hin qabu. Opiidiyoo bilchiginnaan irraa mootummaa Oromoo miti Oromoos bakka hin bu'u. Dubbiin Jeneraal Biraanuun jedhu kan faannoo fi Eertiraan mootummaa Oromoo kuffisuuf jedhus yoo ilaalle dhuguma hojjechaa jiru yoo ta'es murna impaayera Itoophiyaa tiksuuf hojjetu kuffisuuf deemu. Haa ta'u malee dhugaan jirtu Biraanuu Juulaa fi Abiy Ahimad Eertiraa fi faannoo lola Oromiyaa fi Tigraay keessatti hirmaachisuun lubbuu hedduu balleessan. Paarlaamaa irrattis yeroo gaaddidduun nama gantuu keessatti Eertiraan da'oo cimaa nuuf taate nu gargaarte lammiilee keenya ajjeeste jechuun iyyoo jajatu faannoos hanga Somaaleetti bobba'e hojjechuu danda'a jedhee ture. Rasfaannoon beekamtii bilchiginnaan Baha Wallaggaa, Horroo Guduruu Wallaggaa fi Kaaba Shaggar keessatti dararaa guddaa uummata Oromoo irraan gahaa jiru. Bilchiginnaanis ta'ee faannoon Eertiraas ta'ee qaamni bilchiginnaa waliin hiriiree uummata Oromoo ajjeese gabrummaa jala uummatni Oromoo akka bubbuluuf hojjetu qabu diina qabsoo bilisummaa Oromooti. Biraanuun Juulaa tokkummaa hin qabnu keessattuu tokko haa taanu ijoollee keessan galchaa jechuun waraanni bilisummaa Oromoo akka galuuf maqaa faannoo fi Eertiraan mootummaa Oromoo kuffisuuf jedhu of dura qabanii dhufanis uummatarraa deebii hin arganne. Waraana sadarkaa dhaabaan socho'u waliin geessanii mari'achuun furmaata itti keessu malee nu qabattanii mari'attanii filannoo fi maree biyyaalessaa amma jettanii nagaan bu'u hin jiru jedhan. Jarri sababa isin shakkaniif qabu hundumtuu faayidaa bilchiginnaa fi bilchiginnaa aangoorra tursuuf dubbata. Kanaammoo waraana bilisummaa Oromoo miti
ummatni iyyuu shakkii isinirraa qaba inumaayyuu kan isin mormu iyyuu jira kan jedhe hirmaataan aanaa Anfilloo irraa dhaqe tokko rakkoon uummata Oromoo waraana bilisummaa Oromoo hin hirmaachisneef Oromoo hin jiru jechuun Biraanuu Juulaa waltajjii irratti aarsee ture. Walumaa galatti qondaalli waraanaa Bilchiginnaa Biraanuu Juulaa waltajjii magaalaa Dambidolloo irratti jaarsolii fi abbootii amantii godinichaa akkasumas magaalaa Naqamtee keessattis maree wal fakkaataa taasiseen hirmaattotni kana nuti waan beeknu hin qabnu isa nuti jennu hin fudhatanii fi karaa seera qabeessaan bakka isaan jedhan akkasumas waan woboon jedhan fudhadhaa rakkoo keenya furaa kan deemu ammoo filannoon nuti ni murteessinaa jechuun deebisaniiru. Yaadota goyyomsaa adda addaa ka'es irraa fudhachuu hin dandeenye. Egaan Bilchiginnaan amanamummaa uummata biraa argachuuf tattaaffii guddaa godhaa jira. Keessaayyuu filannoo sobaa itti aanuuf of qopheessaa jira. Uummatni keenya dubbiin Bilchiginnaa dubbachaa waggaa ja'a lakkoofsise cufti kijiba ta'uu hubachuun qabsoo bilisummaa fi abbaa biyyummaa taasifamaa jiru waraana isaa waraana bilisummaa Oromoo cina dhaabbachuun akka finiinsu dhaammachuun qophii keenya xumurra. Gidaamitti namoonni waraana faashistii BB'n qabamuun dhabamsiifamuu fi qabeenyi saamamaa jiraachuun beekame. Ta'een faashistii PP sarbamiinsa mirgoota namoomaa uummata Oromoo irratti taasisaa jiruun hawaasni qorqalbii miidhamee hojii isaatti ba'ee akka hin hojjenneef miseensonni maatii waraana sirna Bilchiginnaan ukkaanfamuun rakkoolee jajjaboos argaa jiru. Bifa kanaanis godina Qellem Wallaggaa aanaa Gidaamii gandoota hedduu irraa namoonni kanaan dura bifa haaraan waraana sirna Bilchiginnaan ukkaanfamuun guuramaa jiran hanga gabaasni kun qindaa'etti eessa buutee dhabamsiifamanii jiraachuus dubbatu. Maqaan namoota waraana faashistii PP'n butamanii jiran muraasni nu ga'e Abbabee Hinaa, Luuccoo Hinaa, Baataa Mukarbaa irraa, Daraartuu Birraatuu, Abtaamuu Mikaa'el, Tuujubee Olaanaa ganda Coomman Kallaa irraa, Tasfaayee Xiixaa Kommii Koojjii irraa, Geediyoon Shaafee, Amaash Shaafee, Abraahim Shaafee Abbabaa ta'uun beekameera. Obbo Shaafee Abbabaa jalaa buna arda 150 ganda Coomman Kallaa irraa erga saamaniin booda ijoollee isaanii faana isin deeggartoota wabooti ittiin jechuun qabanii achi buutee dhabamsiisanii jiraachuus jiraattonni dabaluun ONM itti himaniiru. Godina Lixa Harargee ona shanan dhuggootti bulchaan gandaa nama tokko ajjeese nama tokko ammoo madeesse. Lixa Harargee ona shanan dhugoo keessatti bulchaan gandaa maqaan isaa Abbaa Cabsii jedhamu nama maqaan isaa Mahammad Abdiishoo jedhamu gandicha keessatti gaafa caamsaa 31/2024 milishaa tokkoo fi hawaasa tokko rasaasan dha'uu jiraattonni ijaan argan dubbatu. Walii isheetti garagaltee wal fixaa kan jirtu ilmaan PP bulchaan gandaa milishaa tokko rasaasan ajjeesuun hawaasa gandichaa walga'iif dhaqe keessaa immoo nama tokko madeessuu fi yeroo ammaa namni madaa'e kunis hospitaala magaalaa Hirnaatti yaalamaa akka jiru eeran. Onichatti dararaan hamaa yeroo gara yerootti jiraattota irratti hammaatee jiraachuun uummanni yaaddoo guddaa keessa jiranii fi namoonni quuqama Oromummaa qaban hedduun isaanii onichaa baqachuun gara iddoo biraatti godaanaa akka jiranis ibsameera. Onichuma araddaa haqaan jiraataa ganda Murkaa jedhamu keessatti hawaasni nagaa dararaa hamaa keessummeessaa kan jiruu fi gaafa waxabajjii 2024 nama maqaan isaa Ahmad Mahammad Yaasin jedhamu shakkamaa jechuun sababa tokko malee waraanni PP uleen garmalee cafaquun qaama laalessanii miila isaa caccabsuu fi miidhama hamaa isa mudatee jiruuf immoo magaalaa Cirootti yaalamaa jiraachuu jiraattonni gara jabeenyi Bilchiginnaa fi loltoota isaanii kan qorqalbii hawaasaa tuquu fi jiruuf jireenya hawaasaa jeeqaa jiru yoo ta'u Oromiyaa keessattis waan takkaa ta'ee hin beekneen namoonni mana murtiitti osoo hin dhiyaatin adabbiin du'aatti murtaa'ee ija hawaasaa duratti ajjeefamaa oolu. Godina Kibba Lixa Shaggar ona iluutti waraanni maafiyaa PP yakkoota gara jabina hangas hin jedhamne hawaasa irratti raawwataa kan jiru yommuu ta'u ona iluu ganda Muloo Sattayii bakka addaa Gabar jedhamutti waxabajjii 8/2024 ganama sa'a 2 irratti dargaggoo maqaan isaa Kabbadaa Guutaa jedhamu badii tokko malee sababa Oromummaa isaa qofaaf fuula uummataa duratti rasaasatti roobsuun haala suukkanneessaa ta'een ajjeesuu himan. Onichatti uummanni balleessaa tokko malee hidhaa jumlaa saamicha qabeenyaa fi ajjeechaa akka feeteen dararama hamaa keessa akka jiran yeroo hedduu hawaasni onichaa iyyachaa turuun isaanii kan beekamudha. Godina Arsii Bahaa aanaa Jajuu keessatti manneen hawaasaa loltoota PP'n irratti gubachaa jiraachuun beekame. Abbaa irree uummata nagayaan jireenya hawaasummaa isaa geggeeffatee jiraatu badii tokko malee hidhuu, reebuu, ajjeesuu, qabeenya saamuu, gubuu fi wantoota aadaa fi duudhaa sabichaa cabsu hojjechuu daran ammeessee jira. Guyyaa dheengaddaa waxabajjii 7/2024 waraanni nama nyaataan kun teessoo Abiy Ahmed jalatti tiksuuf oliif gadi fiigu hawaasa nagaa jireenya dhorkuun manneen irratti gubee dararaa agarsiisaa jira.
godina Arsii Ba'aa Najajjuu keessatti kaabineen aangoo nama nyaataa of harkaa qabu kana tursiifachuuf hawaasa karaa ittiin dadhabsiisan barbaaduun waraana itti bobbaasaa jiru. Namoota manni isaanii jalaa gubatee fi qabeenyi saamame maqaan isaanii Amayyaa Ajii Muusaa, Useen Ajii Garisoo, Amaaniyaa Ajii Muusaa, Siraajoo Ajii Garisoo, Kadiroo Useen, Maliyoon Ajii Muusaa, Abdurrahmaan Useen Eda'oo, Kadir Ali, Maammaa Kadir, Adee Shaaroo Gabiyyoo, Kadiroo Gabiyyoo, Useen Kadiroo, Sayidaa Sheek Mohammad, Tolaa Gabiyyoo, Jabboo Sheek Mohammad, Shuumii Roorrisaa, Saidoo Siraajoo, Muhammad Ali, Nuraa Shuumii, Edoo Xaasoo, Gabayyoo Warquu, Xaasoo Abdoo Tufaa, Jimaa Abdoo, Hawwal Kaliil Tufaa, Alii Gabii, Amichoo Jamaaloo Boruu, Gandoo Ajii Garisoo, Hajii Muusaa Gandoo, Golee Ajii Useen Ajii Gaarisoo, Kadiroo Useen Garisoo, Kadir Alii Kaayyoo, Ali Gabii Amichoo, Jamaal Boruu, Siraaj Ajii Garisoo, Gandoo Useen Ajii Garisoo, Amayyoo Ajii Muusaa Gandoo fi Golee Useen Ajii Garisoo walumaa galatti gochi ammaan kana ergamtuuwwan teessoo Abiy Ahmed jalatti tiksuuf dhamaatuun aanaa jajuu keessatti raawwatamaa jiru uummata jireenya gadarootti galchuun qeesaanii dhiisanii akka baqatan taasisan jiraachuu jiraattota. Namoonni jajjaboon rakkoo saba isaanii paaritti keessa yoo dubbatan dhuga saba isaanii kanneen himaniif maaliif namoonni qulqulluun miidhamu rakkoolee saba dubbatan adamsamanii ajjeefamu hidhamu manneen irra gubachuu qabeenyi isaanii saamamuuf sababa isaanii maatiin gaafatamu barte ta'ee jira. Akkuma kanaan godilli shaggaraana tokko kuttaayye ganti qonnaan bula gucoo gaamoo jedhamu keessa maatiin qabsaa mirga namaaf weellisa jaalatama caala Daggafaa waraan faashisti BP'n doorsisni jabaan irratti adeemaa jiraachuu maddiin keengamasi kan nuufeera yoo ta'u obboleessisa maqaan isaa Taammiruu Daggafaa jedhamus yeroo amma hidhamee raarfamaa jiraachuu maddeen dubbatan. Taammiruun erga hidhamee reebichi jabaan irra taasifamuun yeroo ammaa immoo namoota 8 waliin hidhamee jiraachuun kan dubbatamu yoo ta'u wajirri bulchiinsa magaalaa Guddariis manidhaa irraa lakkisnaa waraanni sirnichaa akka dhoowwanis dubbatan. Obboleessi weellisa caala Daggafaa Taammiruu wixaddar manidhaa irra hiikamus gaaf roobii deebiidhamuun himameera. Erga kumaand poostiin labsamii marsaaf raffaasis akka hidhames dubbatan. Dabalataanis maatii weellisa caala Daggafaa deddeebii yaalii ajjeechaa mana isaanii waraan kanneen irratti adeemaa jira irraatti biyyoolessa Oromiyaatti himan. Weellisa caala Daggafaa qabsaa sirni PRD fi kufisu keessa lubbusaa of kennuun qabsoo qeerroo geggeessaa ture keessa tartiin ibidditti qabsiisuun sirnichi kufisu keessa gahee olaanaa taphate yoo ta'u gochi bilchiginnaa yeroo ammaa gochaa jirsi lamaatisaaf kan mala hin taanes dubbatan. Gochi bilchiginnaa maatii qabsaa'ota irratti taasisaa jira. Hidhaaf ajjeechaan qabsoo uummataas duubatti gonkumaa hin deebisu jiraatonni. Waraanni bilchiginnaa yeroo ammaa kana naannoo adda addaa Oromiyaa keessatti akka deemaa jiru kana naannoo Arsii akkasuma Wallaggaa akkasuma gartee mootummaan kun yeroo ammaa kana gartee jireenya uummata keenyaa kana gaagaatiin jira malee jireenya uummata keenyaa kana gartee uummata gara hiyyummaa yookaan gara kadhaatii harka qalleeyyiitti deebisaatiin jira bifa haaraan uummata keenya duubatti deebisuu deema. Waan inni kana filateefillee beekuu hin dandeenye garuu uummata keenya maaliif harka qalleessot deebisee gasee ammaa kanatti naannoo adda addaatiin maqaa baa'oo jedhuun uummata nagaa fixaa kaan gartee hidhaa kaan gartee irreen gara waraanaatti bobbaasaa kaan gartee daldala isaa gartee akka jimaalleen naannoo irraa akka gara naannootti sochoonee kadhata tol kaaseetiin uummata gara miskiinummaatti akkasuma uummata gara dhumaatiitti gara beelaatti oofaatiin jira. Kun maaliif isa barbaachise waan hedduu nama ajaa'ibuu dhugaa dubbachuu fi mootummaan kan Oromooti jedhanii yeroo ammaa kana uummanni keenyaa harka rukutaatiin ture garuu uummatni keenyaa nami kun nama Oromooti yookaan ilma Oromoo tokko maaliif uummata keenyaa gara gartee gaagaamaa kanatti maaliif deebisaa waan jedhu hedduu kan uummata keenya irratti gaafii ta'ee jiru. Yeroo ammaa kana uummanni jiraachuudhaa fi hedduu cinqabeetiin jira naannoo adda addaa ijaarsaaf ijaartiin akkasuma ijoollee bakka adda addaatti waraana yeroo baadiyyaa keessa deemtu waraanaa walitti dhufamte abaaboo yaamii ajjeesuu qofa isaan gartee humni waraana mootummaa kun nama ajaa'iba dhugaa dubbachuuf kana isin hin jaa